Barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti biqiltuun dhaabbatu kun guyyaa har'aa akkuma ammas hin argitanii namni hundumtuu biqiltuu kana qabateeti kan dhaabatee jiru. Kanaafiyyuu dhimma dhaabbii biqiltuu kana ilaalchisee itti gaafatamaan waajjira milishaa. Miseensi milishaa qabnuu fi akkasumas gaachanni sirna qaamolee nageenyaa poolisii dabalatee agayya tokkootii hanga 15tti duula dhaabbii biqiltuu kallattii inni irratti hundoofne akka godina keenyaatti aanaa Waayyuu Xuqaa mana barumsaa guutee sadarkaa tokkoffaa irratti biqiltuu ashaaraa magariisaa kana dhaabuu irra kan jiru ta'uu keenya ibsuun barbaadachuudha. Keessumaa biqiltuu kana gaafa dhaabnu mootoo biqiltuu dhaabuun uumamatti araaramuu kan jedhuu fi biyya buureessuun dhaloota waaressuu kan jedhu mootoo kana qabannee guyyaa irraa kana miseensi milishaa keenyaaf gaachanni sirna akkasumas qaamoleen nageenyaa karaa tokkoon hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu hojjechaa karaa biraa immoo akkuma kana duula hojii misoomaa irratti bobbaanee biqiltuu akka dhaabnuuf kallattii kenname irratti hundoonee biqiltuun kun keessumaa kan dhaabbatu guyyaa irraa kan adda isa taasisu mana barumsaa kana keessatti tokkoffaan biqiltuu nyaataaf oolu. Bor egeree dhaloota kanaatiif daa'imman as keessatti barattuuf nyaataaf kan ta'u akkasumas immoo biqiltuu miidhaginaafis kan ta'u lamaan saayii wal keessa guyyaa irraa kana as keessatti akka dhaabnuuf sagantaa kana qabannee biqiltuu dhaabbii kanatti kan galle ta'uusaa ibsuun barbaada. Biqilaa kana tarsimoo mootummaan keenya yeroo ammaa haala biqiltuu irratti hubannoo gahaa kennurraa hundoofne milishaa keenya gaachana sirnaa keenya walitti qabuudhaan kaka'umsa nutti dhaga'ameni ashaaraan magariisaa kan murteessaa wanta ta'eef biqilaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa guutee keessatti akka dhaabbatuu fi milishaa keenya gaachana sirnaa keenya uummata keenya yaasuudhaan boolla biqilaa kana qopheessuudhaan biqilaan kun immoo ashaaraan magariisaa kun biqilaa barattoonni nyaatan akka dhaabbatuuf darbee mukeeliin gaaddisaaf oolan murteessoo wanta ta'anii fi boolla biqilaa kana mijeessinee guyyaa har'aa gammachuu guddaatu qaamolee aanaaf godinaan nu bukkee dhaabataniin gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa jira. Unammaa yeroo kana wanti nu kakaasee tokkoffaa biyya keenya biqiltuudhaan kunuunsuudhaaf baay'isuu barbaanne. Inni lammaffaan immoo nageenya mootummaa bukkee dhaabannee achumaan nageenya seesisaa biqiltuu kana immoo kunuunsaa dhaabaa dhalataa keenyatti guddisuudhaaf biyya keenya magariisa gochuudhaaf hawwii keenya ta'e jechuudha. Kunuunsa isaa irratti immoo kallattii kamiin eegnee gibbii isaa itti goonee horii caccabsu irraa balleessinee ofii keenya haramuudhaan eeguudhaan nageenya seegaa kana seegaa guddisna jechuu karoora keessa jirra jechuudha.
Egaa kan nu kakaase waa'ee biyya keenya kanaa fi baay'effannee onnee kan kaane biqilaa mana barumsaa Waajjii Tuqaana keessatti kan dhaabuu kan dandeenye. Biqilaan dhaabbatu kun biqilaa nyaataaf kan oolu hin danda'ama. Biqilaa garaagaraa kun faayidaa guddaa waan ta'uuf biyya keenya guddisuudhaaf biyya keenya misoomsuudhaaf onnannee waan kaaneef akka aanaa Waajjii Tuqaatti mana barumsaa guutee aanaa Waajjii Tuqaa keessatti biqilaa gaggaarii dhaabnee bu'aa gaarii buusuudhaaf dhaloota fuuldura keenya duuba keenyatti dabarsuudhaaf kaayyoodhaaf karoora keenya waan ta'eef darbee qabsoodhaaf biyya keenya bilisa baasuudhaafis naannoon keenya nagaatti gabiittis akka isheen eegamtu boqonnaanis akka isheen jiraattuu fi kanaaf biyya keenyaafis qabsoomni kakaaneera jechuudha. Uummata Oromoo biratti iddoon inni qabu sirna gadaa keessatti olaanaadha jechuudha. Keessumaa biqiltuu dhaabuun aadaadha nuuf. Har'a immoo waajjirri milishaa godina Wallagga Bahaa sagantaa kana uumamatti araaramuu kan jedhu. Keessumaa waggoottan darban keessatti saboota garaagaraatiin sababa namtolcheedhaan biqiltuun addunyaa keenya irraa dhabamaa. Kanarraa kan ka'e immoo jijjiiramni qilleensaa dhufee jijjiirama qilleensaa kanaan immoo uumamni hedduun miidhamaa tureera jechuudha. Isa kana uumamatti araaramuudhaaf jedhamee itti gaafatamaan paartii keenya biyyaalessaa yookiin muummichi ministeeraa keenya ashaaraa magariisuu jedhee ejjennoonni fudhateenii jijjiiramoonni guddaan dhufaa jiru jechuudha. Qilleensi kanaan dura jeeqamee ture iddoo isaatti deebi'aa, bishaan badee ture iddoo isaatti deebi'aa, akkasumas immoo biqiltuun kun qilleensa jijjiiruu qofaa osoo hin ta'in immoo madda nyaataallee ta'ee dargaggoonni baay'een illee irratti ijaaramanii kanarraa fayyadamaa ta'aa jiru jechuudha. Gama biraan immoo madda nyaataati. Keessumaa biqiltuu guyyaa irraa dhaabnu kan adda godhu nyaataaf kan tajaajilan qilleensa illee madaalli isaa eeguudhaaf kan fayyadan waan ta'eef biqiltuun irra dhaabnu addadha jechuudha. Kanaatiif iyyuu nus iddoo kanatti argamnee waajjira milishaa waliin qaamolee nageenyaa akkuma hojii nageenyaa tasgabbeessuutti bobba'an hojii misoomaa keessatti illee gahee olaanaa akka isaan qaban asumaan beeksisa.